Harka fuuni kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa oduu sa'a kanaan isinitti hima. Oduu isinitti himuun kan isin faana turu Allalisaa Lamuuti. Waltajjiin waloo seera baastota biyyaalessaa magaalaa Hararitti guyyaa irraa kana gaggeeffamaa jira. Afyaa'in mana maree bakka bu'ootaa obbo Taaggazee Caafoo fi mana maree federeeshinii obbo Agaanyaw Tashaagar, pirezidaantii mana murtii waliigalaa Tewoodiroos Mihirat dabalatee qaamoleen dhimmi ilaallatu waltajjii irratti argamanii jiru. Raawwiin hojii maree koomishinii biyyaalessaa suuparviizinii fi manneen murtii raawwiin karoora tiraansfoormeeshinii dhaabbilee haqaa waltajjii irratti dhiyaachuu irratti mari'atamu ta'uunis ibsamee jira. Yeroo Soomaaliyaan waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaand dhimma ulaa galaanaa irratti taasisaniin aarii qabdu ibsachaa jirtutti pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Siisii Soomaaliyaa deeggaraa jechuun ibsan. Haasaa bilbilaan pirezidaantii Soomaaliyaa Hasan Sheekh Mohammad waliin taasisaniin Abdul Fattah Al-Siisiin ejjennoon Masrii Soomaaliyaa waliin dhaabbachuu fi nageenyaa fi tasgabbii ishee deeggaruu cimaa ta'uu dubbachuu isaanii dubbii himaan pirezidaantii Al-Siisii Haymar Faamii kibxata kaleessaa himee jira. Hooggantoonni lamaan waa'ee misooma naannichaa fi hariiroo biyyoota lamaan irratti mari'atan jedhan dubbii himaan kun yeroo ibsa kana kennan. Taamiin biin Hamad waliin fedhii waloo hariiroo biyyoota lamaanii fi naannichaa irratti dubbachuu isaanii waajjirri pirezidaantii Soomaaliyaas gama isaatiin addeessee jira. Gamtaan Awurooppaa gama isaatiin ibsa dhimma kana ilaalchisee baaseen waliigaltee kana qeequun tokkummaa fi birmadummaa Riippaabilika Federaalaa Soomaaliyaa kabajuun akka barbaachisu addeesse. Itoophiyaa fi Somaalilaand sanada wal hubannoo mallatteessan qaamolee lamaan waliin guddachuun fedhii qaban agarsiisaa akka jedhan ministeerri geejjibaa fi loojistiikii Itoophiyaa Dr. Alamuu Simee wal hubannoon hooggantoota qaamolee lamaanii gidduutti mallatteeffame Itoophiyaan liiziidhaan buufata doonii akka argattuu fi Somaalilaanditti buufata humna galaanaa akka ijaarrattu gargaara. Ministeerri Itoophiyaa Dr. Alamuu Simee biyyattiin buufata doonii dhabuun kanaan dura damee loojistiikii danqaa guddaa uumuu himuu isaanii tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasee jira. Itoophiyaan biyya guddataa jirtu waan taateef filannoo buufata doonii irratti qabdu bal'ifachuun diinagdee biyyattiif akka barbaachisu himan. Ministeerri geejjibaa fi loojistiikii Itoophiyaa Dr. Alamuu Simee Itoophiyaan biyya ollaa miidhuuf otoo hin taane waliin guddachuuf kutannoo qabdi jechuun ibsanii jiru. Biiroon Fayyaa Oromiyaa waggaa tokko keessatti miseensota inshuraansii fayyaa hawaasaa miliyoona 26 ol horachuu isaa har'a ibsa miidiyaaleef kenneen addeesse. Biiroon Fayyaa Oromiyaa ibsa miidiyaaleef har'a waajjira isaatti kenneen waggaa tokko keessatti miseensota inshuraansii fayyaa hawaasaa miliyoona 26 ol horachuu akka danda'ame hoogganaan Biiroo Fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa ibsa miidiyaaleef kennaniin addeessanii jiru. Inshuraansiin fayyaa hawaasaa tajaajila fayyaa hawaasaa dhaqqabamaa gochuun baasii xiqqaan tajaajila fayyaa argachuuf aadaa wal gargaarsaa dagaagsuu keessatti gahee olaanaa tajaajila baachuu danda'u ta'uu heeran. Muddee bara 2015 haga muddee bara 2016tti miseensota inshuraansii fayyaa waliigalaa miliyoona 26 fi 400 horachuu isaanii addeessanii jiru. Inshuraansiin fayyaa hawaasaa kanaan Biiroon Fayyaa Oromiyaa waliigalaan harka qalleeyyii sagantaa kanarraa fayyadamaa jiran miliyoona 7.7 yoo ta'an namoota miliyoona 6.4 baasii isaanii kawwisaa jiru mootummaa ta'uu itti gaafatamaan Biiroo Fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa addeessanii jiru. Isaan kana keessa namoota miliyoona 1.6 ta'aniif ammoo tajaajila lammummaatiin hawaasni walii isaaniitiin wal cina dhaabbachuun baasii miseensummaa isaa baasee wal tajaajilaa jiraachuu hoogganaan Biiroo Fayyaa Oromiyaa kun addeessanii jiru. Mariin gaggeeffamaa turee jira. Sababni isaa sagantaan kun biyya keenyaaf, lammii keenyaaf, uummata keenyaaf hammamii murteessaa akka ta'e waan hubatameef waan ta'eef dhimma kanarratti akka Biiroo Fayyaa Oromiyaatitti hojiiwwan hojjetamaa turan san maal fakkaatu kan jedhu kaasuudhaaf jechaadha. Yeroo hunda dhaadannoon keenya fayyaa hundaaf jenna. Fayyaa hundaaf kan jedhu kun waa sadii hammata. Tokkoffaa uummanni hundi hammatamuu akka danda'u tajaajila fayyaatiin. Lammata tajaajiloonni barbaachisoo ta'an jiraachuu qabu. Maaliif fedhiin namaa gargara waan ta'eef tajaajilli tokkoof barbaachisuu dhiisuu danda'a waan ta'eef tajaajilli murteessoo ta'e hundumtuu akka argamuu danda'u godhuudha. Sadaffaa immoo tajaajilli fayyaa ofii isaatii qaalii waan ta'eef tajaajilli fayyaa waggaa kennamu hawaasni keenya gara hiyyummaatitti akka hin darbatamne eegumsa godhuudha jechaadha. Dhimmoota sadan kana wajjin wal qabatee fayyaa hundaaf kan jedhu kana mirkaneessuudhaaf tajaajiloota bocamanii hojiirra oolaa jiran keessaa tokko inshuraansii fayyaa hawaasaati. Inshuraansiin fayyaa hawaasaa maallaqa muraasa dursanii walitti qabuudhaan yeroo namni gara dhaabbilee fayyaa dhaqu baasii tokko odoon baasiin tajaajila akka argatu gochuudha.
Kana wajjin wal qabatee akkuma aadaa Oromootitti Oromoon wal gargaaruutti amana. Kanaaf akka dandeettii isaatiitti odoo hin ta'in akka isa barbaachisutti tajaajila akka fayyadamu godhuudhaaf tajaajila baay'ee murteessaa ta'e ta'uusaa kaasuun barbaada. Kaayyoon isaa maali? Tokkoffaa walgitiinsa kenna tajaajilaa mirkaneessuudha. Walgitiinsa kenna tajaajilaa waggaa jennu hiyyeessi fi dureessi giddugaleessi akka dandeettii isaatiitti odoo hin ta'in tajaajila isa barbaachisu sana argachuu qabaadha. Baadiyyaan fi magaalli an baratee fi an hin baranne horsiisee bulaanii fi qotee bulaan garaagarummaa kenna tajaajilaa odoo hin qabaatiin tajaajila wal fakkaatu qulqullina qabu kennuu keessatti inshuraansiin fayyaa hawaasaa gahee guddaa kan taphatu ta'uu fi kanumaaf kan bocame ta'uusaa kaasuun barbaada jechaadha. Dhimmi lammataa itti fayyadama tajaajila fayyaa keenya fooyyessuudhaaf. Akka dhaabbata fayyaa addunyaatitti namni tokko dhukkubfatee qofa odoo hin ta'in sababa adda addaatiif haala qabatamaa isaa beekuudhaaf ta'uu danda'a, kunuunsaaf ta'uu danda'a, qorannoo adda addaatiif ta'uu danda'a. Gara dhaabbilee fayyaa waggaatti yeroo 2-3 deemuu qaba. Keenya garuu kanarraa baay'ee fagaataadha waan ta'eef kana hiikuudhaaf inshuraansiin fayyaa hawaasaa baay'ee murteessaa ta'uusaa kaasuun barbaada. Kanan biraa seektarri fayyaa seektaroota deeggarsa biyya alaatiin gahee guddaadhaan deemaa jiru keessaa tokko. Kun immoo hirkattummaa biyya alaati irratti fidaa jira. Hirkattummaa dhaabbilee miti mootummaati irratti fidaa jira. Kana keessaa bahanii haala itti fufiinsa qabuun hawaasa keenyaaf tajaajila kennuudhaaf inshuraansiin fayyaa hawaasaa baay'ee murteessaa ta'a jechuudha. Kun maaliini maallaqa hedduu taasirraa walitti qabama, maallaqa achirraa walitti qabamu saniif qulqullina kenna tajaajilaa keenya fooyyessuudhaan itti fufiinsa tajaajilaa fooyyessuudhaaf gahee guddaa kan taphatu ta'uusaa kaasuun barbaada. Dhumarratti bara 2016 maal karoorfanne kan jedhu kaasuudhaaf akkuma duratti kaase tokkoffaa namoonni miliyoona 26.4 jedhe sun miseensummaa isaanii haaromfachuu qabu. Waggaa waggaadhaan haaraa waan ta'eef isaan guutumaa guututti miseensummaa isaanii haaromfachuu qabu. Dabalataan immoo namoota gara miliyoona 3 gara miseensummaa kanaatitti dabaluudhaan waliigala fayyadamtoonni sagantaa kanaa gara miliyoona 29tti akka guddatan biiroon karoora baafatee jira. Iddoo tokko tokkotti guutumaa guututtis xumuranii jiru. Kan akka godina Booranaa. Dabalataanis magaalonni tokko tokko kana guutumaa guututti keessaa bahanii jiru. Kana kaasuu barbaada. Dhimmi baay'ee murteessaa ta'e kan kaasuu barbaadu hubannaan hawaasaa dabaluu qaba. Inshuraansiin fayyaa hawaasaa wabii kenna tajaajila keenyati. Wabii kenna tajaajila keenyati. Ammatti namni tokko amalli dhibeetis jijjiiramaa jira waan ta'eef baasiin isaatis ammasuma ol ka'aa deemaa jira waan ta'eef kobaasaa keessaa bahuu hin danda'u. Waliin taanee aadaa wal gargaarsaa keenya cimsuudhaan sagantaa kanarraa salphaadhumatti fayyadamuun ni danda'ama waan ta'eef maalummaa sagantaa kanaa hubachuudhaan fedhii isaatiin gara dhaabbilee kanaa dhaqee galmaa'ee miseensa sagantaa inshuraansii fayyaa hawaasaa kana akka ta'u gochuudha. Lammata hooggansa siyaasaa milkaa'ina isaatiif dursee maqaa biiroo fayyaa Oromiyaatiin galateeffachuun barbaada. Kun hojii isin hojjettaniin bu'aa argame waan ta'eef hojii hojjetameef galatoomaa jecha dabalataan immoo komiiwwan fayyadamtoonni sagantaa kanaa kakkaasaa jiran kana itti dhiyeenyaan dhaabbilee fayyaa keenya wajjiniin ta'uudhaan mari'achuudhaan geggeessummaa isaanii fooyyessuudhaan hanqinaalee achi keessa jiran san furuudhaan hawaasni keenya itti quufiinsa akka qabaatu gochuun baay'ee murteessaa ta'a. Itti quufiinsa qofatu sagantaa kana gara fuulduraatti itti fuudhee deemuu danda'a waan ta'eef kanarratti biiroo wajjiniin akka dhaabbatan deeggarsa isaanii barame akka itti fufan fi gahee lammummaa isaanii akka bahan asumaan waamicha kiyya dabarsuun barbaada. Dhumarratti jala bultii ayyaana qillee irra jirra waan ta'eef hawaasa naannoo keenya keessa jiruun ayyaana kana warra kabajaniif baga isiniin ga'ee ayyaanni qillee ayyaana fayyaa nagaatii fi gammachuu isin haa ta'u jechuun barbaada. Galatooma.
Hojjettoonni waajjira bulchiinsa liizii lafaa matta'aa birrii miliyoona tokko utuu fudhatanii harkaaf harkatti qabaman to'annoo jala oolfamuu poolisiin magaalaa Finfinnee addeesse. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuraatti dhimma raawwachiistuu fi matta'aa birrii miliyoona tokko tuqaa afur fudhatan hojjettoonni waajjira bulchiinsa liizii lafaa lama waahilli isaanii qindoomina poolisii magaalaa Finfinnee fi tajaajila nageenyaa odeeffannoo biyyaalessaatiin to'atamuun addeeffame. Daayirektarri itti aanaa qorannoo yakkaa fi tiraafikaa qajeelcha poolisii kutaa magaalichaa Koomaandar Masfiin Balaachoon shakkamtoonni to'ataman hojjettoota waajjira bulchiinsa liizii fi lafaa kutaa magaalaa Lammii Kuraa lamaa fi shakkamtuun sadaffaan ammoo obboleettii ogeessa daddabarsa liizii waajjirichaa akka taate addeessan. Miidhamaan dhuunfaa adoolessa 3 bara 2015 lafa liiziin bitan fudhachuuf waajjirichatti deddeebi'aa akka turan shakkamtoonnis dhimmicha raawwachiisuuf beellamaan deddeebisaa akka turanii fi dhimmicha raawwachuuf matta'aa akka gaafatan Koomaandar Masfiin Balaachoo himanii jiru. Lafti liiziin bittan daandii cina waan ta'eef maallaqa nuuf kaffaltan ni dabalaa jechuun shakkamtoonni birrii miliyoona 3 gaafatanii akka turan illee addeessanii jiru. Dhumarratti birrii miliyoona 1,500 waliigaluu kaa'iman birrii miliyoona 1 fi 200,000 lakkoofsa herregaa baankii obboleettii ogeessa daddabarsa liizii irratti akka galii taasifamu ka himan ta'uu Koomaandar Masfiin himanii jiru. Shakkamtoonni kunniinis maallaqa callaa birrii 200,000 wayita fudhatan harkaa fi harkatti to'atamuun addeeffamee jira. Ayyaana qillee irratti jiraattonni magaalaa Finfinnee hanqinni oomishaalee akka isaan hin mudanneef hojjetamaa jiraachuu itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee addeessan. Magaalaa Finfinneetti ayyaana irratti hanqinni dhiyeessii oomishaalee jiraattota magaalichaa akka hin mudanneef hojjetamaa kan jiru yoo ta'u, itti aanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraay Abbaayin kaadurfamuu koreen to'annoo daldalaa fi gabaa tasgabbeessu haala bittaa fi gurgurtaa maal irratti akka jiru gamaggamuun kallattii fuulduraallee kaa'ee jira. Obbo Jaanxiraay Abbaay dhaabbileen oomishaa dhiyeessanii fi bakka itti gurguraman adda baasuun hojiin walitti hidhamiinsa gabaa uumuu jalqabamuu himanii jiru. Galteewwan ayyaanaaf barbaachisan gatii madaalawaan gabaa sanbataa dhiheenya jiraattotatti argamanitti egzibiishinii fi baazaariitti akka dhiyaatan taasifamaa jiraachuu himuun ragaan waajjira kantiibaarraa argame ni mul'isa jechuun tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Israa'el hoogganaa Hamaas Beeruut ajjeesuun haleellaa Libaanos irraa xiyyeeffatte miti jedhan. Dooniin Israa'el garuu ajjechaa hoogganaa Hamaas irra qaqqabeef Israa'el akka adaban akeekkachiisan. Biimaan mootummaa Israa'el akka jedhanitti Saal Aruurii haleellaa hooggansa Hamaas irratti raawwatameen ajjeefamee jedhan. Hamaas ajjechaa Al-Aruurii balaaleffatte, Hezbollaan ammoo haleellaa Israa'el birmadummaa Libaanos irratti qaayyeeffatedha jedhan. Ministeerri muummee Libaanos gama isaaniitiin Israa'el Libaanosiin gara waraanaatti nu harkisaa jirti jechuun himatan. Hoogganaan itti aanaa damee siyaasaa Hamaas kata'an Aruuriin haleellaa diroonii kibba Libaanositti raawwatameen namoota 6 biroo wajjin ajjeefamuu miidiyaaleen Libaanos gabaasanii jiru. Namoonni Aruurii wajjin ajjeefaman kunniin 2 geggeessitoota waraanaa yoo ta'an 4 isaanii ammoo miseensota Hamaas ta'uun addeeffamee jira. Aruuriin geggeessaa damee hidhannoo Qaasaam Bergeed keessatti beekamu yoo ta'u, geggeessaa Hamaas Israa'eliin Heeniyaatti dhiyeenya qaban ta'uunis himamaa jira. Aruuriin hariiroo Hamaasii fi Hezbollaa cimsuu Beeruut jiraataa akka ture yoo ta'u, dubbii himaa mootummaa Israa'el Maark Regev Israa'el Aruurii ajjeesuu mirkaneessuurraa of qusatteetti jedhan. Regees MSNBC'tti akkas jechuun akka himanitti eenyullee yoo raawwate kun haleellaa biyya Libaanos irratti raawwatame akka ta'e ifa ta'uu qabaa jedhan. Haleellaan kun dhaabbata shororkeessummaa Hezbollaa irratti haleellaa qaqqabe miti jedhan Regev. Eenyuyyuu hooggansa Hamaas haleeluu kan kana raawwate Hamaas waliin qooda qabaa sun baay'ee ifaadha jedhan. Aruuriin nama ganna 57 yoo ta'u, haleellaa onkoloolessa 7 hordofee Hamaas waliin Israa'el waraanatti erga seentee as qondaala Hamaas olaanaan ajjeefamedha. Onkoloolessa 7 bara 2023 ture hidhattoonni Hamaas qawwee hidhatan hedduun Israa'el weeraruun hawaasa naannoo daangaa jiru haleeluun namoota gara 1,200 ta'an kanneen irraa caalaan isaanii lammiilee nagaa ajjeesan. Namoota 240 ammoo butanii gara Gaazaatti fudhatan. Sana hordofee lolli Israa'eliif Gaazaa gidduutti deemaa jiru gara Libaanosiif biyyoota biraatti babal'achuun haleellaa hamaaf biyyoota saaxilaa jira. Ammallee lolli kun bara 2023 keessa ka'ee gale yoo ta'u, bara 2024 illee kan itti fufu ta'uusaa Israa'el jabeessitee dheekkamsaan himaa jirti. Kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa oduun sa'a kanaaf qindeeffannee kanneen kana fakkaatan turanii nu daawwachuu keessaniif hedduu galatoomaa. Halalis halamuun ture nagaatti.